Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota chaanaalii JSS odeeffannoo biyya keessaa dursuun oduu yeroo kanaaf qabnu isinitti himna. Qondaalaan ministeera nageenya Itoophiyaa kan turan obbo Taayyee Danda'a har'a waaree booda mana hidhaatii gadhiifamuun manatti galuu haati warraa isaanii aadde Sintaayyoo Alamaayyoo beeksisanii. Obbo Taayyeen waggaa tokkoof erga mana hidhaa turanii booda roobii kaleessaa wabiidhaan erga gadhiifamanii qabamanii mana hidhaatti deebifamuun isaanii ni yaadatama. Bakka itti hidhamanii turanii mana hidhaa Qilinxoodhaa yeroo ba'uuf jedhanii balbala irratti poolisoota federaalaa fuudhamuuf har'a ganama waajjira qorannoo yakkaa federaalaa Meeksikoo jirutti deemanii arguu aadde Sintaayyoon himaniiru. Torban kana gaafa wiixataa manni murtii waliigalaa federaalaa dhadhachi jibbaataa obbo Taayyeen wabiidhaan akka gadhiifaman murteessee ture. Sababa dogoggora barraa xalayaa tureen roobitti dabarfame. Guyyaa roobis balbaluma mana hidhaarraa hidhattoota mootummaatiin butame. Waggaa tokko dura erga aangorraa kaafamanii booda kan hidhaman miseensi caffee Oromiyaa obbo Taayyee Danda'a himannaan garaagaraa sadii irratti banamee ture. Kunneenis hokkora kaasuu fi farreen nageenya deeggaruun akkasumas labsii meeshaa waraanaa cabsuu kan jedhan ture. Dhimmi isaanis mana murtii olaanaa federaalaa Ramaddii Lidataatti ilaalamaa erga ture booda himata meeshaa waraanaa seeraan alaa qabachuu irraa kan hafe kaaniin bilisa jedhamuun gadhiifamanii. Oduu Baargamaatti ceenam diroonni Raashiyaa halkan tokkotti bu'uuraalee misoomaa murteessoo ta'anii naannoo dhiha Yuukireen keessatti rukutee akka barbadeesse humni qilleensaa Yuukireen beeksiseera. Haleellaan Raashiyaa kanaan kan rifatan pireezidaantii Yuukireen Volodymyr Zelenskiin sarara fuulduraa Yuukireen kiiloomeetira 1,000 dheeratu keessatti dameewwan bahaa guddaa akka cimsan gaafataniiru. Zelenskiin michoota Yuukireen warra dhihaa meeshaa waraanaa barbaachisaa ta'e kennuu irratti akka hundaa'u ibsani. Humni dhukaasaa fi dandeettiin teekinooloojii waraana keenya hammuma guddatu dandeettii haleellaan Raashiyaa balleessuu dandeenya jechuun dhaadatanii. Zelenskiin iyyannoo isaa kan baase ministeerri ittisaa Raashiyaa loltoonni ishee gandoota haaraa sarara fuulduraa lama erga barbadeessee booda jedhame. Kutaaleen ittisa qilleensaa Raashiyaa haleellaa diroonii Yuukireen magaalaa Novoskii irratti raawwattee ofirraa deebisuuf hojjechaa akka turan kantiibaan magaalaa buufata doonii galaana gurraachaa Raashiyaa ibsaniiru. Raashiyaan meeshaalee waraanaa addunyaa irratti mul'atan hin beekne yaaluu kan itti fufte yoo ta'u, Ameerikaa dabalatee biyyoonni dhiyaa teekinooloojii humna waraanaa Raashiyaan ijaaraa jirtuun yaaddoo hamaa keessa galaa jiru jedhame. Humni galaanaa Raashiyaa yeroo shaakala baha galaana Meeditiraaniyaa keessatti misaayila farra diroonii haayiparsoonikii dhaloota haaraa Zirkooyinii jedhamu yaaluu isaanii ministeerri ittisaa Raashiyaa gabaaseera. Kana malees doonii bishaan jalaa Raashiyaa misaayila Kuriisik Kaaliibar jedhamu meeshaa waraanaa biraa mataa waraanaa niikuleeraa baachuu danda'u kan furgugsite ta'uu yoo ibsu misaayilli farra doonii Onex jedhamus yaalamuusaa ibseera. Gargaarsa biyyoota dhiyaatiin Raashiyaa jala dhaabbachuuf yaalaa kan jirtu Yuukireen gama isheen misaayilota haaraa biyya keessatti hojjetaman irratti yaalii kan raawwatte yoo ta'u, oomisha misaayilaa daran guddisaa akka jirtu pireezidaantiin biyyattii Zelenskiin ibsa kennaniin yaadachiisaniiru. Neetoon gocha diinummaa Raashiyaan Yuukireen irratti raawwattu keessatti odeeffannoo basaasaa qooduu cimseen itti fufa jedhe. Bu'uuraaleen murteessoo ta'an fooyyessuu irrattis ni hojjenna jedhaniiru. Hoogganaan Neetoo Maark Ruuti walgahii ministeerota dhimma alaa gamtichaa kibxata dhufu taa'amu irratti dhimma waraanaa Yuukireen cimsuu irratti xiyyeeffannee hojjenna jedhanii. Ruutitti dabaluudhaan gareen kun yoo Mooskoo waliin marii nagaa kan seenu ta'e ejjennoo Kiyev cimsuuf gargaarsa waraanaa cimsuu qabnas jedheera. Yuukireen nageenya ishee gara fuulduraan mirkaneessuuf jecha miseensummaa Neetoo argachuu dhabuutti akka hin quufne labsite. Sababni isaa gamtaan kun walgahii ministeerota dhimma alaa kibxata dhufu taa'amu irratti waamicha miseensummaa hatattamaa Kiyeviin dhiyeessite cinaa dhaabbachuu dhabuusaati jedhame.
dubbii himaan Kremliin gama isaanii Ameerikaan paakeejii meeshaa waraanaa kan biraa doolaara miliyoona 725tti tilmaamamu gara Yukireenitti erguuf murteessitee jirti jedhe. Bulchiinsi pireezidaantii Joo Baayiden aangoo gadhiisaa kan jiru walitti bu'iinsi kun akka itti fufu gochuuf jecha ibidda waraana Yukireen irratti boba'aa darbachuuf kutannoo qabu argisiisa jechuun qeeqani. Oduu birooni waliigaltee waraana dhaabutiin adda citee kan ture waraanni Israa'el fi Hizbollah deebi'ee hammaachuun isaa dhagahame. Ministeerri fayyaa Libaanos ibsa baaseen akka jedhetti waliigalteen waraana dhaabuu Israa'el fi Hizbollah gidduutti mallattaa'ee ture guyyaa dheengadda haleellaa qilleensaa Israa'el namoota 2 galaafatteen gara qarqaraatti dhiibame jedhe. Hizbollah haaloo ba'uuf buufata waraanaa Israa'el irratti haleellaa roobse jedhe. Sana booda Israa'el haleellaa qilleensaa walitti aansuun yoo xiqqaate namoonni 9 du'aniiru jedheera. Dubbii himaan Hizbollah akka jedhetti Israa'el waliigaltee waraanaa kibxata darbee hojiirra oole cabsuun haleellaa qilleensaan lubbuu nama baay'ee galaafate Libaanos keessatti raawwachuun ishee kibbatti immoo namoota nagaa irratti dhukaasuun magaalaa guddoo Beeruut dabalatee naannoo qilleensaan Libaanos keessatti diroonii fi jeettuwwan Israa'el balali'uu hordofuun tarkaanfii Israa'eliif malu fudhachuuf dirqameen jira jedhe. Tarkaanfiin Hizbollah haleellaa Israa'el daranuu kan ammeesse yoo ta'u Israa'el haleellaa Hizbollah hamaa kanaaf deebii cimaa akka kennitu waadaa galuun haleellaa qilleensaa dachaa raawwatte. Ministeerri fayyaa Libaanos akka jedhetti haleellaa kanaan lubbuun namoota 5 magaalaa Haris keessatti kan galaafatame yoo ta'u kibba Libaanos magaalaa Tulus keessatti ammoo lubbuun namoota 4 galaafatamuu beeksise. Israa'el erga torban darbe Hizbollah waliin dhukaasa dhaabuun hojiirra oole asim haleellaa adda addaa Libaanos keessatti raawwatteen qondaala nageenya mootummaan Libaanos dabalate namoota 11 ajjeesuun dhagahame. Hizbollahnis rokkeettii hedduu gara buufata waraanaa Israa'elitti dhukaasuun balaa geessise. Waraanichi haala kanaan kan itti fufu yoo ta'e abdii namoota siivilii nagaa dheebotanii dukkaneessuu danda'a jedhamee sodaatama. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya odeeffannoon yeroo kanaaf qabannee dhufne kanuma. Oduu biraan gulana haga walitti deebinutti bakka jirtan hundatti hamtuun isin hin argin jennee asumaan nagaadhaan mannaa.